Tolega, tasennu akkas jedhani obboleeyyoon haasaa interviiyuu yookiin immoo gaaffiif deebii beetii wajjin dhiyeessanii. Tokkoffaa taayimiin kun maaliif filatanii? Yeroon kun yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya alaa biyya keessaa waggaa 48ffaa kabajachuudhaa fi wiikendii kana yookiin immoo sanbata borii fi iftaan kana kora iddoo garaagaraatti qopheessaa jiranidha. Maaliif dursanii interviewin kun maaliif dhiyaate? Inni jedhu tasaa gaaffiidha jechaadha. Jechuudha kaasee akeeka wayii of keessaa qabaa dursanii otoo korri kun yookiin immoo walga'iin kun guyyaan ayyaanaa kun itoo hin kabaajatin sammuu uummataa keessa waan kaa'uu barbaadan jiru ergaa jira inni jedhu gaaffiidha jechaadha. Obboleen Jolataa qofa otoo hin ta'in obbo Diimaanis karaa BBC interview wal fakkaatu yookiin immoo yoo tokko ta'uu baateyyuu hammeenya of keessaa qabu akka kanaati kan isaan dhiyeessan. Maaliif jarri kun yeroo kana gadi ba'an? Muddama keessa jiraa'oo mootummaan Itoophiyaa muddama keessa jiraa'oo yeroo hundumaa yeroo rakkina keessa lixanii jarreen kana lamaan gadi baasanii uummatatti haasofsiisu mootummaan. Mee otuu bal'ina isaa keessa lixinii isheema kana gaggabaasanii daqiiqaa lamaa fi mee Profeesar Mahammad isinirraa jalqaba akkamitti ilaaltu ishee taayimingii isaanii kana maaliif akka isaan jedhu? Obbo Salamoon hedduu galatoome waan kana qopheessuu keetiifis maaliif Neencoo fi Diimaan gabbahanii waan nama qaanessa waan nama tuffachiisa maaliif ammaan tana haasawan waan abaa'oo mishinii isaaniitii bar mishinii isaaniitii booda bal'iseetiin si hima additi bilisummaa Oromoo Neencoon bakka biraa dhaqee additi bilisummaa Oromoo aayidolojiin qabdu hin jirtu abju'u imaginary organization je'e dhaaba sammuu ummata Oromoo keessa jiru onnee keessa jiru aadaa keessa jiru alatti kana imaginary je'e guhaasawu mishiniin isaanii waan dirree bahee jiru ummanni waan kabajuu deemuu jecha boru kabajanii bar at least biyya alatti boru kabajamam tun akka gaaritti dhagahamee nama kan sossoone dura bahanii lallabanii kijiba baran warri durirraa eegalanii abaa'oo diiguu fidhatanii lafaa kaan kana hireetan harkataniiti maqaa biltsiginnaatiin biltsiginnaa isaan qallabaa bar halku tokko buluun dandahanii warra gara bule warra ummata keenya gurguree dantaa ummata keenya gurguranii namummaa ummata keenyaa gurguranii hegeree ummata keenyaa gurguranii Oromiyaan haa baddu waboon haa destroyed taatu jedhanii warra haasa'uumi warra qaaniin qabne maaliin OPDO'n addaan jiran isaan OPDO maabar OPDO amata meeqa ummata keenya fixaa turte zarafaa turte qabeenyi isaan horan dhiiga ummata keenyaatiin sani keessa Diimaa fi Neencoon isaanii wajji qooda fudhatanii qabeenya horre jedhanii bakka galluu barbaanne jedhanii shufeeraan deemne jedhanii security qabaanne jedhanii kan godhan kanuma tun ammoo waan turuu dandahaatii miti takkittiin hin jechu siida'uu barbaadu gabaabdutti yoo yeroo naa kennite laan yogguu dubbatu beetiin yogguu isa gaafattu ati warra duraa abaa'oo dhaabee jette lakki akkas je'een dubbanne yogguu December 1973 abaa'oon dhaabbattu Neencoon biyya ture Ameerikaa ture barnoota irra ture afaan isaatiin 1984 obboleessa kiyyi interview godheetiin an warra dhaabe keessan turre yeroo san biyyan turre eegas boodaa hin deebi'ee itti ida'amee jedhe warra dhaabee miti keessa duraan warra dhaabee miti jechuu garte cal je'eeti akka namni isa baree isaatu dura dhaabe kajuu waan akkasii saniin lafaa ka'e inni qoonni inni qabu 1975 yogguu bariisaan dhaabbatu qooda gaarii taphate bariisaa ka dhaabe Mahadii Hamid Muudeeti nama isaan gargaaren sanbira dabree waa takka qopheessuun keessaahuu waan February concertii February 19
77 keessa tahe qooda gaarii keessaa qaba. San booda inneeti dhaqee arra inni dirree dhaqeeti guyyaatti aanu wannin eeggamin taate dubbiin achumarraa badde obboleessa kiyya. Tanaa jecha at least yoggaa tokkoo fi lama qooda gaarii taphate tasaniiti galata qabaa. Ammoo ammaan tana hijiba tana maqaanfachiisu abaa'oon hin jirtu. In fact afaanii baafateeti 1992 booda abaa'oon hin turre hin jirtu ideolojiin qaban je'ee bara. Ideolojii ka qaban booda dubbannaa yeroo amma an akkuma dhugatti neencoo namaan yeroo dheeraa beeku ittiin qaanawe. Ilmi namaa akkamitti bultii gar'aatii jecha dantaa akkuma reefu je'e ummata fi gurguree laal takkaan sitti idaa gaafa biyya turre 2019 August 25 gamana karaa Ameerikaa deebu'uuf airportiidhaan za'a sadii dura dhayne gizeen qaba ture. Gaafaan biyya ture isaa waliin agarree ittiin haasoyne mee bilbileetiin haala jiru kun gama kiyyaan hedduun an gammachiifne hedduun yaachise akkam yaada jeetiin itti bilbile obboleessa kiyya. Itti bilbilee maqaa rabbittiin jaa tokko ittiin ida'u afaanii baafatee August 2019 haalli biyya keessa jiru hedduu nama sodaachisaa. Namtichi muratee sirna naftanyaa deebisuuf deema. Nuti as keessaa wanni goonuun jirtu isin warri ala jira jabaadhaa je'ee nama afaanii baasee na dubbate. San qofa kan hin tahin 2020 gama duratti Berliin dhufeeti. Berliin irraa silkii nama bilbilee dubbiin biyyaa baddeeti jirti. Oromiyaa diiguuf sirna naftanyaa wahuma inni duraanna hime san sirna naftanyaa akka haareetti deebisuuf deemanii nuti warri biyya keessa jiru waa takkallee godhamuun hin danda'amtu. Namtichi naman dhagahu yaada isaa malee waa takkallee naman dhagahu. Tanaa jecha isinummaan warri ala jirtan jabaadhaa je'ee dhaamsa ergee nama dhaamsa san fuudheetu natti hime obboleessa kiyya. Gartee kanaatu abaa'oon ideolojiin qabdu imaginary je'ee waan hin taane waan qaanii waan nama fokkisa. Dhaaba keessaa bahe dhaaba biraatiin dhaabbadhaa waan biraati. Tana waan qaanii waan nama tuffachiisu kana ka haasa'u hedduun itti gadde. Laal si fixadhee gama kiyyaanii ummanni keenya yaa rabbi nagayaan ol nu kaasi yogguu buunuu suutan nu buusii kadhatan dur. Gartee namni umrii tanaan akkamitti if qaanees namticha tana yoo booda hireenaa kennite boodaan gabbaasa kiraayimiin leencoon 1992 loltuu abaa irratti hojjete boodaan waan sanii dubbadha ammaaf dhaabe. Galatoomaa Profeesar Mahammad hedduu galatoomaa. Profeesar Asaffaa akkamitti ilaaltu isin yeroo hundumaa amma dhiyeenya kana Tigraay keessatti warri Tigraay Defense Force'n mootummaa Itoophiyaa irraa fi lafa isaanii deeffatanii magaalaa isaanii deeffatanii dhuunfatanii waraana isaanii rukutanii bahe. Dhiphina keessa akka isaan jiranidha mootummaa Itoophiyaa kan inni jiru. Warra kanarraa kan ka'e warra paartii bilisiginnaa keessa iyyuu rakkinni akka jiru kan Oromiyaa kan Amaaraa jedhanii akka isaan gufachiisu akka jiru agarsiisa. Karaa tokkoon immoo kan achi keessaa baanee fi as nu biratti rakkina tokko jira rakkina isa caalu jira jedhee dubbata ture Dr. Abiy. Amma gaa rakkina sana dhaamsuudhaa fi fakkaata karaa tokkoon yeroo laaltanii yeroo hundumaa yeroo karaa Oromootiin rakkinni itti hammaataa dhufu jarreen kana lamaan gadi baasanii obbo Leencoodhaa fi kabaja guddaan qabaaf lamaan isaanii fi Dr. Diimaa gadi baasaniitu uummatatti haasofsiisu jechaadha mootummaa Itoophiyaa. Taayimingiin ammaa kun maaliif jettanii yaaddu? Tokkoffaa beetiin akka joornaalistiitti credibility qabdu turte akka amma argetti setup natti fakkaata akka isheen itti waamtee interview goote isheen illee credibility ishee balleessite
akka isheen itti gaafattu adda bilisummaa Oromoo iddoo meeqatti caccabeettee fa'aa gaafattu baay'ee nama qaanessa yookiin hin beektu ta'a yookiin immoo inni cofee gowwoomse ta'a. Maaliif caccabee jaarmaa tokkorraa namni ba'uu danda'a yeroo hundaa gantuunis galtuunis baqattee baate. Warri baqattee baate eessa jirtidha dubbiinsaa. Warri baqatanii ba'an hundi isaanii warri caccabanii OPDO fi yookiis immoo PP ta'an. Isaan adda bilisummaa Oromoo miti karaa adda bilisummaa warra deemu dhiisanii sokkan. Warri adda bilisummaa Oromoo inni dhugaa wallaansoo qabee amma yoonaatti dura dhaabbatee hooggana isaa manatti hidhanii loltuu isaa biyya jirutti komaandi poostii irra dhaabanii lolaa jiran. Yoo adda bilisummaa Oromoo hin jiru ta'e kanaafuu kaasiin beetiin waanuma jaarmaan kun badee faca'ee fakkeessitee haa gaafattu innis immoo waanuma faca'ee badee fakkeessee hawaasa beetiin illee credibility ishee balleessite. I hope isheen illee she will come back to her sense akkuma duriitti reasonable gaazexaa taatee Oromummaa ishee calaqqistee yaada. Warra Oromummaa isaanii gananii sirna naxxanyaatti hirkatan lollisuun gaarii miti. Yoo dhuguma nama feerii taate nama counter balance waan godhu waan inni dubbate godhu waamtee affeerte interview gochuu qabdi. Yeroo interview gootu immoo akkuma dura warra kaan gaafatu follow up question gaafachuu ture. Follow up question hin gaafanne callumatteetu waan inni jedhe haa ta'u itti ma bira dabarte akka nama walii galanii haasaa inni goote. Kun sirrii miti garuu obbo Leencoo Lataa fi obbo Diimaa Noggoo namoota bara dheeraadhaaf kabaja guddaa qabanii wallaansoo keessatti iddoo guddaa qabu. Isa sana akkumatti ta'etti hin kabajnaaf garuu amma waan isaan hojjetanii akkuma Profeesar Mahammad jedhee waan qaanii waan jaarsi guddaan hin hojjenne waan nama guddaan hin hojjenne irratti bobba'anii jiru. Maaliif keessumaa kan nama gaddisiisu galtuutti galii galan isaan immoo OPDO fi PP'n galtuu Habashaati. Habashaadha mataan isaanii. Isaan kun immoo utuu wallaansoo Oromoo keessatti hirmaachaa guddaatu qabanii isa dhiisaniitu gantuuf galtuutti dulluma keessa galii galan. Maali jaarsoliin kun firan qabanii nama isaanitti himu. Yoo fira qabaatan firri isaanii ijoolleen isaanii namni isaanii haadha manaa isaanii gorsuu qabu. Arrabi isaan dubbatanii akka nama guddaatti ulfina ta'uu qabu. Hiriyoottan isaanii warra Tigree lolan loltuun hogganoota Tigree beessa jirumma nama isaanii gurguratanii wanni nyaachaa jiru nama isaanii arrabsaa jiru gochaa hin jiran kan Oromoo maali kun nama dhibaa dhugaadhumatti wanta ta'aa jiru wanta isaan hin qaanessuudha nama Oromootu hin ta'in. Akka nu ilaalutti nuti ani fi Profeesar Mahammad waan nun haasofnu qormaata irratti hundaa propagaandaa miti. Uni politikaa wanni hin qabnu. Adda bilisummaa Oromoos kan ilaallu xiinxalleetu waan inni qabuuf waan inni guddaa hojjeteef waan irraa irratu itti himna. Waan tokko illee hin jiru. Garuu adda bilisummaa Oromoo jaarmaa waggaa 48 uummata Oromoo baduuf ka'ee boolla keessaa baasee aadaa Oromoo isa baduuf ka'e afaan Oromoo isa baduuf ka'e boolla keessaa baasee Oromummaa cimsee ilaalcha Oromummaa isaanii jedhu kan nama ajaa'ibu. Oromoon saba ta'e gaafa 2015 Oromoon saba yeroo hundaayyuu arraba akkasii Oromoo irratti abaaruun isaa dura tiraayibiidha gosa jechuusaati fakkaata duraan. Akkasitti abaaruu jaarmaan kun diinni guddaan irratti karaa hundumaa irratti bobba'ee karaa warra gantootaas irratti bobba'ee karaa biyya alaas itti bobba'ee jiraatee uummata Oromoo karaa qabachiisee deema. Jaarmaan kun uummata Oromoo gara caaluun the majority of Oromoon jaallatama. Diinaan immoo baay'ee jibbama. Diinaaf galtuudhaan baay'ee jibbama. Maa inni jibbamuu fi fedhii uummata Oromoo waan Oromoon barbaadu wanta godhuufitu jibbama. Isaanis kan isaan sodaatanii Diimaa fi Leencoon waan isaan sodaatanii waan kun yoo cimaa deeme hin qaanofnaa. Gaaf tokko waan balleessinetti itti gaafatamna waan jedhaniif hin balleessinaa attamitti hin balleessinaa duula guddaa obbo Daawud irratti geggeessanii akka Daawud manaan baane warri godhe gorsee Abiyyiin bira gorsee halkanii guyyaa Abiyyiin gorsanii akka inni keessa beeketti mootummaa kee jirtu natti himtetti Abiyyiin halkanii guyyaa gorsanii akka Daawud manaa gad hin baane akka Daawud ajjeefamullee warri godhaa jiru Leencoo fi Diimaa fi
neencoo baatii warra isaan fakkaatan hundi isaanii warra galtuu biyya keessaa adda bilisummaa Oromoo keessaa banan diinatti galanitu kan hojjechaa jira. Kanaaf wanta deemaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Jarri kun ofuma isaa kabaja isaaniif jedhanii utuu waan akkasii dhiisanii gaarii natti fakkaata.